sirba lama mukana qabaachuu ture. Kanarratti ammallee sirbi lameen kan jaayisa ta'ee taa'u jiru bar. Sammuu keessaa agartee istiidiyoo seenee istiidiyoodhaa beellee jiru jaayisa ta'e sammalee sirboota hedduu kan mataa isaa keessatti argamutu isa kana keessatti waan argu turre sirba hedduu gartee uummata Oromoo kana biraa hamilee nama qabu. Aartiidha nama aartii kana jabeessuu qabnaa bakka inni rakkatetti rakkoosaa wajjin hammallachuu qabnaa wajjin dhaabbachuu qabnaa yaada jiruudha hannu oofu nuti wal gargaaruu baannee namni gargaaru jiru kanarratti kanumaan nu kaasi gaanti. Ashama daawwattoota keenya egaa harka isin fuune salamtaan teenya isin geessu isin jecha kuno Muhammad bakka itti galtee hidhaa jiru san irraa baasuudhaaf deemu jirra lafa hedduu tana keessa neeneetu amnateen itti fuuneedha anaaf fadiiri baasaa jirra baasuudhaaf karaa buunee deemu agarree bakka inni jiru baasuun keenya nu oolamu du'aa godha ni baafna Muhammad kun nama jabaadha jabaan rabbuma akka namaatti inni san keessatti nama jabaa nama aartii Oromoodha bohaarsuudhaan ture. Sirba lama mukana qabaachuu ture. Kanarratti ammallee sirbi lameen kan jaayisa ta'ee taa'u jiru bar. Sammuu keessaa agartee istiidiyoo seenee istiidiyoodhaa beellee jiru jaayisa ta'e sammalee sirboota hedduu kan mataa isaa keessatti argamutu isa kana keessatti waan argu turre sirba hedduu gartee uummata Oromoo kana biraa hamilee nama qabu. Aartiidha nama aartii kana jabeessuu qabnaa bakka inni rakkatetti rakkoosaa wajjin hammallachuu qabnaa wajjin dhaabbachuu qabnaa yaada jiruudha hannu oofu nuti wal gargaaruu baannee namni gargaaru jiru kanarratti kanumaan nu kaasi gaantiisi walitti eeguun qabnu waan nu dhufe rakkoon dhufte wal cinaa dhaabbachuu qabnaa walirraa eeguu qabnu waan dandeenyu wal cinaa dhaabbachuu waan qabnuuf tanaan cinaa dhaabbanne innee deemna kanuma daawwattoota keenya waan biraan qabnu ergaan nuti qabnu ta'e isinii dabarsuuf jiru tanuma isinilleen harkaa himaaf fiidiyoon kan isin marree nagaan jiraadhaan isin jaagamaa kan jiran. Ilma Oromoo addunyaa kana irratti kadeertee du'aa godhuuf jirtan kamaama kun ni badee dhabame Muhammad dhagaa iyyaa dhama bakka garaa jirettanii warri karee waatsaappii gara mesenjeraatiin kana himaa gara odduudhaan dhufaa jirtan hundinuu ergaan ta'e isin akkuma dhageessite osoo isinillee gartee gartee karaa kana achi hin jiraannellee achi na kaaftanii galatoomaa guddaa takka galatoomaa dhaggeenya anillee akkasumatti osoo liinkii isa hunda dura deemee nama gartee saamaan deemee barbaadu jiru irraa tokko ilaamaan sanaatti bakka inni jirus argannee jirra akkaataa itti baafnus mala karaa keessoodhaan gartee waa hunda fixaa jirra karaa nagayaatiin gartee dhaynee isa bichaa gabbaafnee isin agarsiisuuf irraan tana inshaallah isin rabbii haalaqaatiin isin du'aayi itti jabaadha rabbi irra nu aansu warri gartee Muhammad sun warruma gartee akka nuti qabnee harkaa qabnu waan Muhammad harkaan feene Muhammad akka jiraatu feene akkuma gartee Najjaash qabee hidhe sanitti Najjaash isuma akka harkaan irra qaatu kuma viidiyoo sun argitanitti oguutak sanaa eegaa Najjaash kana liqii jedhanumaan harkee ji'ee dubbate sanitti Najjaash isa hidheeti isa adabsee taa'u jiraani isa boodarraa nyaatame jirudha. Egaa isa nyaachise booda ifiifillee nyaadhame Najjaashin akka harka keenya jira Najjaashillee inni hidhatunillee akka harka keenya jiranne karaa adda addaatiin iyyannaa adda addaa galchine akkaataa itti isa baafnu biyya sanatti namuma si hidhee si baasa malee gadillee ba'uun hin jirtu ammoo nuti immoo rabbiin nu laaffise waa hundaanuu rabbiin irra nu aanse biyya tana keessatti waan akkas ta'e sanii kan waa hedduudhaan karaa diinagdeetiin waa hedduudhaan nama gubboo nyaachifne Muhammad gabbaasuudhaaf har'a waa hunda finnee jirra abdiin qaba har'aan sana gabbaasuudhaaf inshaallah isin agarsiisuun keenya hin oolamtu amma ilmaan Oromoo warri jawaanii godhaa jirtanillee jawaayii ta'e sarara kanatti jabaadha rabbiin irra sinaa aansu warri jirtanillee kara warri bal'ootti illee jirmadha warri jirtanillee warri gartee garmaatillee lakkatti jirmadha hirmaata maraa jiran yaa rabbaatanii warri jirtanillee isaan kan hunda ilmaan Oromoo as keessa yeroo hunda bira dhaqqabuudhaaf inshaallah isin irra rabbiin irra nu aansa bira dhaabbannaa tokko jaanii duba lama jaanii akkuma seetaan iddoo akkuma qabne sanitti biraallee biraallee akka zakkoo sanfaa
ورزا كم بلو تكسر ورزا جبنا با كمني لك خير جرا إن شاء الله كمني كمساني كمني بوليس جوادي خبر نزل أكيد جوادي تقدر جرا إن شاء الله وعدا تقدر نجيبه وعدا خديري في عمكين يسدي جيرانية كم كذا نلولمو ما آرتي كينيا ما ما تادا نما جبا قرتي بنو أمة ورمو هندو برجبا نما نوبير تللي جبا سامباب لنيتي حالا مجيش جرا جرا دوتنا هندا أصو فيديو سني مريني مله خرا خيزا جو واحد دول كتير جرا ساني كنو ديه مجرا هذا كين لنا كمال كنا كتير كنا دول ديه مجرا إلما نرمو خدينا كنا ما رجع أكمل جواي بروح جدا أكمل جواي بروح جدا جواي تيسن اتفقت في جوان ديه بتو نجار جرته تكتا كأرجعني جرا جرا شيطانا همو ماما تادمي تخان اللي نجاش ماما كده في اللي هدامي ماما نجاكسه في اللي نجادا دوباني بافنا مني باف duraanis bakkuma inni jiru barbaadu jira bakkuma inni jiru dhabneeti doottisaa bakka inni jiru dhageenye amma bakka sana yaa'u jira lafa isaati waan duuba waan dalagii jira waan san hundaa'uugaa rabbi irra nama seena jaanee jirra rabbi alhamdulillaahi guutaa galanni haa gahu jechuun maaliin isin jechuu barbaade kana keessatti warri galtee sheeyitaan xiqqisuun isin harkaa baafatee warra jechuun jirtanii jira sheeyitaan jechuun harkaa bakka harkaa baafatutti qabne deebifnee jira harka keenya jira mallee adabsinee jira adabsinee qabne harkaa qabna kunoo harka keenya jira mallee irraa yaafne waan isin irraa yaafatan amartii qubii harka irraa yaafatan uffata isaa hundi irraa yaafne egaa tokko tokkoon viidiyoo hanguma takka isin waraabne malee hogguma kitaaba isaatii fi shaantaa fi raadona fa'aa gubnu irraa isin waraabne malee waa hedduu gubnee jira waan isirraa yaafne san hundaa'u gubnee jira amartiillee akkasumatti ibidda darbinee bishaan soo guddaa bishaan taliilaa san waliin itti godhaadha waan sun hunduu sirii ni balleessa waan jettee waan isin jettan hunda dalaginne najjaane rabbiin irra nu aanse rabbi alhamdulillaahi kan kami eenyu kan isinii hafee wattan zakkoo warra garee shiraa garee siriidha jara gartee ballo roorrisu jiru ka ballo akka manaa gadi hin baane godhuu jiru waan ka micciir akkas godhu jiru ka diinee akkas godhu jiru isaan kanaan nu hafe akka wadhaqaadhaa ballo dhaqqabaa furmaata dhaqqabaa jechuu jirtanitti jara kana hanga gartee firmaatee fi balloo biraas hanga sanii dhaabbatu jira ammoo rabbiin irra nu aansu magaalaalee ganaallee akkasumatti shayitaanticha kanatti as deebinee malee sanallee dheekeetumaan dhukkee irraa kaasuu ta'a ittiin dhaquu ta'a sanallee itti dhaquu ta'e maamma akkana gaggaafneeti itti dhaqnaa awwaqai maal jetti? wanti yaanuuf homaa daawwattoonni nu quba qabu kana mucaa aartii ammaan tana lafaa ta'e aartii jabeessu qabnaa rakkoo isaatti cinaa dhaabbachuu qabna bu'aa bahii inni seene kana namni jiru heewasan qabu heewasni waan adda addaa nama heewasuuf wooma jiraate balaan adda addaa nama qunnamtee nama heewasuuf dirqama gurbaaf nu baafnee cinaa dhaabbanne isallee guddisuu qabna daawwattoonni illee nu wajjin gurbaaf nama sirba hedduu of keessaa qabu nama sirba hedduu mataa isaa keessaa qabu sirba oromoo fayyadu sirba qabsoodhaa sirba aadaadhaa sirba yaalalaa sirba hedduu argaa qabaame kunuunal lafa rakkoo akkanaadha namoota akkuma isin ilaaltan argitanitti lafa rakkoo akkanaadha qayyee baaneeti bakka namni gartee halkanii mi guyyaa hojii deemuutu taatu bakkee kana keessa deemneeti isa baasuudhaaf deema jireenya mana oromoo gartee kan jiraachuu jirtan kana booda karaan isaa asiin ol hin ba'u kaasinitti seenaa hundi irra isa lakka seentee amma ga'e.